hin fudhadhu jedhee dide qabsaa gartee hadhaa'oftuu itti fufee jirudha jechuudha. Kanaaf humna jabaa horachuun murteessa. Amma qabna itti guddifanna jabeeffanna gaafa gartee sirni kun ka'ummoo itti guddifanna waa hedduutu argamaa jechuudha keessa. Isa harcaisa burkutaa'e keessaa rurrukottee isa mirmi nyaate achi dhiiste isa keessaa waa qabu gartee riisoorsii isaa taatu humna namaa isaa taatu namni achi keessaa quuqamu hundi isaa yoo akkaataatti walitti dhufe jabaate halagaan kamiyyuu Oromiyaa akka hin qabanne gochuun hin danda'amti jechuudha. Kan akka gaariitti quba qabaachuu sirni amma jiru sirnoota darban hunda caalaa hamaadha. Kanaaf Oromoon yaadda'uun ittiin jiru jechuudha. Sirni kun yoo kufe Oromoon akkam ta'a? Lakki namni yookiin qaamni duubarraa bakka bu'uu danda'u ni jira jedhu abdii guddaa qabaachuu danda'utu nuti. Abdii qofa otoo hin taane lafarra waan hojiidhaan agarru jechuudha. Ka danqaa guddaa nuti ta'e, ka diina hedduu nutti horaa jiru immoo sirna amma jiru akka ta'e wal hubachiisuun barbaachisaa taatii jechuudha. Jaalabbaa Bashaanis gartee sanuma kaasanii sirni kun keessi tortoree guyyaa lakkaa'achuu jira. Sabaaf sablammootis gartee maallaqa walitti daddarbachuu jiranii. Halagaanis gartee wal ijaaree soso'aa. Oromoo biyya alaa jiru kana maaltu qabsoo gaggeessuu dhorke waan jedhu waan dhiibbaa maaltu jira maafi gartee mana isaa taa'e isa jedhu jechuudha. Ilaalaa kanas ifatti walitti taasisuu nama gaafata. Haga 2018tti hundi keenya iyyuu ABO beekna. Kallachi gartee bilisummaa Oromoo ABO'dha jenna jechuun waraannis hoogganni siyaasaas waliin ture akka tokkotti jechuudha. Boodarraa 2018 gaafa Asmaraarraa gara Finfinnee galu burjaajiitu ture. Burjaajiin tokkoffaa mootummaa dhumtammaa jiru kun waan Oromoodha qaamni jedhu jira. Burjaajiin lammaffaa ABO'n karaa nagaa filannoo irratti hirmaatee aangoo qabachuu danda'a warri jedhanii amanantu jiran jechuudha. Abdiidhuma gartee guutamuu hin dandeenye wayii keessa galuu namni machaa'u ni ture jechuudha. Achi keessatti namni biyya alaa jiru gariinsa mootummaan kun kan Oromootu ka jedhu biyya deemee lafa fudhachuu waan adda addaa dantaa ariiwutu ture jechuudha. Dantaatiin hidhamu gartee waan qabsoo barbaadu fakkeessee haasaa ammoo dantaa isaa ari'ata. Inni kaanis gartee yoo mootummaan kun bakka sanaa ka'ee halagaatu sitti dhufaa jedhaa jechuudha. Akkuma mootummaan kun dantaa Oromoo tiksaa jirutti jechuudha. Qabsoon kun wareegama gaafatti. Qabsoon kun akka gartee maallaqa kee baastu, akka humna kee baastu, akka beekumsa kee cuunfitudha si gaafatti. Namni waan sana buusuu hin barbaanne qabsoorraa baqachuudhaa fi sababa guddisa. Qabsoorraa nan ari'ame, nan dhiibame maaloon ta'e siin jedha jechuudha. Namni qabsaa'u, namni qabsoorraa isa dhiibu tokkollee hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ati qabsoo kanaaf gumaachuu barbaadda taanaan eessayyuu jiraadhu. Waan fedhe hojjedhu balballi bana. Ammoo hidhata bakka biraa qabda taanaan immoo dirqamni gartee isa kana diiguudhaaf kennameera taanaan immoo balballi cufamuudhuma qabaa jechuudha sanaaf. Nama hojjetuuf, nama waa buusuuf balballi bana. Nama waa diiguuf keessa seenee waan hin malle hojjechuudhaaf tattaafatu naamusa cabsuu moo yoo jiraatu taate sirnuma jaarmiyaati. Tartiiba jaarmiyaa seeraa fi heeraan wal qabdee deemuun dirqii taati jechuudha. Kanaaf eenyuyyuu Oromoo gartee qulqullummaan qabsoo kana tarkaanfachiisuudhaaf hojjetu. Kamuu balballi bana. Kanaaf immoo hayyoota hedduu waliin hojjechuu jirra. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessatti godina jaha keessatti kan waliin hojjechaa jirutu jira. Ammoo humnooti kaan ka gartee PT waliin hojjetan, ka karaa nagaa waa dhufa jedhan, ammas waraanni bilisummaa Oromoo dirreetti hooggana siyaasaa fi waraanaa walitti qindeessee deemuu sana morman haala teenyee gartee waa hoogganuu dandeenya jedhanii hawwantu irraa qollifachuun ni mul'ate jechuudha. Akka ABO'tti nuti hoogganni keenya dirree jira. Haal duree tokko malee waraana keenya deeggarra gargaarra. Yoo akkas goote malee yoo akkas taate malee hin jennuun jechuudha. Qajeelfama achirraa fudhanna. Gartee namni qajeelfama dirreerraa fudhatee hoogganni siyaasaa fi waraanaa dirree jiraachuu isaatti amanee hojjetu kamiyyuu taanaan balballi banaa jechuudha. Lakkii natu as taa'e achitti hoogganan qaamni jedhu yoo jiraate garuu gartee gowwummaa taati jechuudha. Dirree otoo hin jiraatiin haala qabatamaa dhugaa jirtu sana achi jirtu otoo hin argin akkatti waraana gaggeeffantu hin jiru jechuudha. Namni akkasii dantaadhaaf waa buufachuu dhufa. Qabsoodhaaf waa buusoo otoo hin taane qabsoorraa waa buufachuu warri dhufu immoo gartee eeggannoodhaan itti deemuu nu gaafataa jechuudha. Malee eenyuyyuu gartee akka qabsoosaa keessatti hirmaatu ni barbaanna ni jaalannaa jechuudha. Ka Jaal Tasfaayeen yaaduma kennee bakka jirru kana keessatti hojii gartee hojjennu
jabeeffachuudhaa qabnaa of haa gaafannu walaa jabeessinu waan jedhu jaarmiyaan ABO guutuu gartee addunyaarra jiru caasaansaa sadarkaa godinaa sadarkaa gamtaa sadarkaa gurmuu jiru hawaasasaa waldaalee afoosha waan gartee akka Oromootti ijaaramee jiru hunda keessattuu hojii jajjabduu hojjechuu danda'utu jira. Uummanni keenya biyya alaa warri dandeettii beektaa guguddaa qabantu jira. Kuma warri buusuu danda'an jiran jechuudha. Isaan bira dhaqqabuu mala ittiin gartee gumaacha isaanii guddisan tolchuu warri immoo doolaara tokkollee immoo gartee guyyaatti yookiin immoo ji'atu buusuu danda'an isaaniinis gartee ofitti hammachuu maaliifi namni dinagdee qofaa miti tokkummaa jabina cimina waan danda'u yoo gumaache namni qabsoo keessaa yoo hirmaate inni illee gumaache jechuudha. Kana hunda isaaniitu akkaataatti ofitti hammataa deemnu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Hussein Ahmed illee waan kakaase ni qabaa. ABO cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha waan jedhu irra guddaan isaa qabsoon hadhaadha ololtuudhaaf gantuuf bakka kennuun nutti hin jiru. Jaallan diree jiraniin gartee itti dhaadachuudhaa qabnaa. Ammoo isaaniin gargaaruun murteessaadha. Wareegama isaan baasan kana xiqqeessuu kan dandeenyu yoo hundi keenyiyyuu gartee jabaanne keessaa hirmaannedha. Sababa gartee gabrummaan biyya keessa nuti jirtuu fi sun nu waliin dhuftee biyya ollaa keessattis akka dararamu nu goote sana keessaa bahuuf tokkoomuu nu gaafataa. Kanaaf tarkaanfii hojii kallattii tokkoon haa bobbaan waan jedhu dhaamsadha. Fayyaa ta'ii inni kaan milkeessaa sabaa waan kaasee ilaalchi mootummaa dargaggoota Oromoof qabu maal fakkaata akkamii dargaggoonni mootummaa kana akkamiin ilaaluu qabu waan jedhu kaasee jechuudha. Mootummaan kun dargaggoota qofaa miti uummatuma walii galasaayyuu akka meeshaatti ilaala. Dargaggoota keenya barnootarraa kuffisee akka loltuusaa waardiyaasaa ta'anidha barbaada. Dargaggoota qofaa miti ijoollee umuriin isaanii gaheeyyiin taane karaarraa butee gartee maatiin maallaqa isaatiin bitata. Mana dallaalaa kaahee hiyyeessa namni gartee horii qabu achii bitee ijoollee isaatiin geeddaraa godhu akka garbaatti ilaalaa jechuudha. Dargaggeessi har'a biyyattii sana keessa jiru. Median age is 19. Maal jechuudha? Uummata waliigala miliyoona 120 keessa miliyoonni 60 umuriinsa waggaa 19 gadii jechuu qabaadha. Dargaggeessi kuni gartee egeree biyyaati. Ka barachuu qabu. Ka waa hubachuu qabu. Hubatee immoo dhugaarra dhaabatee seera tolfatee akkaataatti sirnaan gartee waliin dhaabbatee wal gargaaree jiraachuudhaa qabu. Sana jalaa balleessaa jira. Dargaggeessa kana guuree bitee lolatti bobbaasuu jira. Haala akkasii keessa dargaggeessi egereensa dukkanaa jechuu beekta. Kallattiin mootummaan kun dargaggeessaaf dhaloota egereedhaaf kaa'ee jiru dukkana. Mootummaa gartee akka kanaanii imaammata tokkollee imaammata lolaan ala hin qabne dargaggeessi akka gaariitti ilaaluun ittiin jiru jechuudha. Dargaggeessi lola isa hin ilaallanne keessa seenuun ittiin jiru. Hojiillee yoo dhabe barnootarraallee yoo kufe yoo waan godhu dhabee gartee fincilee qeeruma isaa keessatti wareega baasuutu itti jira malee yookiin immoo gara waraana bilisummaa Oromoo deemee leenjifamee hidhatee lolachaa gabrummaa keessa bahuudhaa fi gatii baasuudhaa qaba malee dargaggeessi mootummaan kun waan haa godhaa jiruuf jireenya koo naa wayyeessaa biyya na dhaalchisaa jedhee abdatu tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliif biyya irratti gurguraa jira. Garbummaaf isa qopheessaa jira. Lolaaf isa qopheessaa jira. Gaafa nagaa akka isaaf hojjetu garbasaa ta'ee isaaf ergamu qotee isa nyaachisu. Gaafa lolaa immoo isa fuuldura deemee akka isaaf du'u akkasii qopheessu jira jechuudha. Kallattiin mootummaan kun dargaggeessaaf qabu kallattii du'aati. Kallattii jireenyaa miti jechuudha. Kanaaf jiraachuudhaa fi seenaa hojjechuudhaa akka danda'u tokko wal qabatee finciluu. Mootummaa kanarratti wal ijaaree wal gurmeessee naannoo isaa qulqulleeffatee qeessaa bilisoomsachuudhaaf tattaafachuu jechuudha. Humna xiqqoo naannoo isaa jirtu sana qoratee jechuudha. Bifa bilchina qabuun waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee gochuu danda'a. Lama immoo deemee waraana bilisummaa Oromootti makamee leenjii fudhatee falmachuu. Falmattee yoo wareegamte seenaa yoo bilisoomte hoo nama bilisaa jechuudha. Callistee yoo laalte hoo garbaa jechuudha omiyyuu. Kanaaf dargaggeessi seenaa hojjechuudhaaf of qopheessuu danda'utu itti jira jechuudha. Jaalli Kadir kakaasee waan mootummaan kun biyyoota ollaa keessa dedeemee waan mamallatteessuu jira. Kan akkamiin laaltuu waan jedhu kaase. Bakka miilli keenya dhaqqabe Horn of Africa kana keessa deemeedhuma mallattoo mallatteessa. Keeniyaa deemee dhimma nagaa fi gartee dinagdee jedhee waan mallatteesse qaba. Ugaandaa, Tanzaaniyaa,
Ruwaandaa. Bakkuma gartee waraanni bilisummaa Oromoo keessatti waa hojjechuu danda'a. South Sudan. Sudaan waliin illee lola keessas waan jiraniif deemee dubbisa. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana keessatti yoo bu'uura godhate achirraa yoo dhiheessii dhaabbataadhaan qabaate ani lubbuun qabu jedhee sodaata jechuudha. Kanaaf irra deemee warra yakka hojjetan walii dabarsinee kenninaa jedheeti mallattoo walii mallatteessa. Wanti kun dhugumatti hojiitti hiikamaa hin hiikamu. Maaliif amma yoonaa walii mallatteessanii namni keenya Keeniyaas hin jira, South Sudaanis hin jira, Ugaandaas jira, Taanzaaniyaas jira, Ruwaandaas jira. Nam tokko garuu yoo waa ta'u hin agarree jechuudha. Maadhaa doorsisumaa jechuudha. Kanaaf guddaa waan nama yaaddessu hin jiru. Gaafiileen kanadha yoo dabalataan jiraate itti fufuu dandeenya fayyaa ta'e ulfaadhu jaalatu galatoo. Hayyee galatoomii jaal jireenya lagaraamis. Hayyee galatooma dhaggeeffattoonnis jaal jireenyaa hundi keessanuu galatooma. Impaayerri kun ogeeyyoonni fayyaa gaafii sirnaa gaafatanii isaan hidhaa fi reebichi baay'een irra gahamaa ture. Kaadireen ammoo guyyoota lamaan sadeen kana ogeeyyota fayyaa ariitee akkuma tu jettee emerjensii fi ga'umsa malee ogeeyyoonni fayyaa dhaabaniiru guyyaa kudhanii booda guutumatti dhaabnaa kan tokkummaa isaanii. Kaadireen ammoo wanta effektivaatii fi wantoota adda addaa kennaa jirti. Namoota wanta maali hidda baala jiranii wantoota adda addaa godhafaatu mul'ata Oromiyaa keessatti kun dhiibbaa akkamii qaba. Mootummaan kun biliyoona 10 piroojeektii ijaaraa jechaa doolaara 50 abiitiin doktoroota dabalti isaanii waan guyyaa tokkotti namni ittiin oolle jechuudha. Kun akkamiin ilaalamaadha. Qaxxee aanu gaafii namni gaafate tokkoffaa gaafii ogeeyyii fayyaa gaafii Oromoo bu'uuraati yookaan bilisummaa bu'aa bituun qabaayidha. Lammaffaa yeroo ammaa kanatti namni keessa ta'ee akka jaarmiyaatti qaamonni qabsoo Oromoo kana butuuf abjuutu waan jiru fakkaata. Kun immoo akkamitti jedha. Kasadaffaa immoo jijjiiramni impaayera keessatti dhufu Oromoon baay'ee daa'ee obboleessa keenya tokko keessaa qabatee galatoomaa uffata. Hayyee ulfaadhu galatoom lagaraamis. Oda shanan. Sagaleen kiyya jira raawwe. Jira. Hayyee ulfaadha galatooma gaafiin gartee manarraa jaallan gaafatanii miseensi gaafate akkas jettee tokkoffaa har'a gartee qaamonni baay'een dursa gaafeeni abaaboon lafee isaa cabsee dhiiga dhangalaasee saba isaaf dungoo ta'ee qabsoo dhooftu gaggeessaa jira. Warri gartee har'a maqaa abaaboo dahoo godhatanii waraana kana jalatti deeyifatanii maqaa abaabootiin wantoota garaagaraa yakkoota raawwachaa jiran abaaboon akkamitti ilaala. Kanneen akka gartee saamicha garaagaraa keessaan deemanii namoota garaagaraa dammeessu waan akkasiitu jira. Kana irratti abaaboon qaamota akkanaa kan akkamitti ilaala gaafii jedhu gaafatanii ulfaadha galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii oda shanan. Billoo harka baasa turte. Billoo gaafii qabdaa? Tiwiiterii Hawwii gaafiin qabaa qopheessitoota kan torbanii galatooma jaal jireenyaa guddataas galatooma. Gaafiin kiyya maalidha? Duraan qabsoon kuni qabsoo Oromoo abaaboo waboon egaa isaa facaasee asirratti kan ga'e abaaboo waboodha. Yommuu sagaleen uummatni keenya akka hin nageenye mootummaan kan Oromooti jechaa kan turani ammas qabsoo kanarratti akka 12-18 akka qabsoo Oromoo jaakeetti isaanii jiranii akka dhufanitti ammas qabsoo kanarratti rakkoonni fidanii ni ta'a kana gaafiin kiyya yaadatutti. Okay, galatoomii billoo qaalichi gaafii qabda moo harka baasuu jirta? Qaalichi boruu gaafiidha. Yoo deebii Okay, deebii jaal jireenyaatti gaafatanii kaa so. Hayyee jaal jireenya gama keessatti deebisnee jirra itti fufuu dandeessa. Hayyee fayyaa ta'e jaalawwee nan dhagahama jedheen yaada. Hin dhagahama. Garaamis waan inni kaase sirna impaayera Itoophiyaa keessatti gaafiin sirnaan deebiin argatu gaafii gaafa gaafattu ajjeechaatti deemu, hidhaatti deemu, doorsisatti deemu waan gartee si aarsu wayii tokko hojjechuutti deemu jechuudha. Waan kaadireen talaalli kennitus gartee nama aarsuudhaaf yoo taate malee uummata miliyoona amma kanaa fi waa tajaajila kennuuf miti. Fakkeessiidhuma gartee nama aarsuuf yoo isin akkas jettanii nuti akkas goona wayii tokko hojiidhuma daa'imaa hojjechuu irra darbee waan hiika qabu miti. Sirni fayyaa gartee akkaataatti tajaajilli kennamu caasaadhaan ijaarame sadarkaa ministeeraa irraa eegalee
mootummoota naannootti booda godinootatti ona gadi bu'ee akka gartee nam tokkee bira dhaqqabutti waan ijaarame sirnaa jechuudha. Sirna sanatu akka fooyya'u barbaadu sirna sanatu hordofiin waan ati hojjettee milkeessu tokko illee hin jiru bakka tokko bakka lama deemtee waa suuraa kaatee maxxansitee hiikaan qabu jechuudha. Dhugaadhaa piroojeektiin mootummaan qabu masaraa mootummaan ijaare jedhee biiliyoona 10 baasu suni yoo birriitti jijjiirtu tiriiliyoona meeqa piroojeektii guddaa waan biyyaa fi waa buusuu danda'u waa jijjiiruu danda'u jechuudha. Inni garuu dhimma isaa miti waan uummata waa hirma mataasaa waa hirma maatiisaa. Kanaafidha dargaggeessa fuudhee gartee dargaggeessa kan akka maatii isaatti ilaalu akka meeshaatti ilaala akka bittaa gurgurtaatti ilaala jechuudha. Vaaliyuu hin godhu. Kanaaf birrii vaaliyuu godha. Qabeenya materiyaal vaaliyuu godha. Kanaafidha halagaa waliin gartee michoome waan halagaa irraa argatu sanaan diroonii waan halagaa irraa argatu meeshaa sanaan uummatichuma jilbeeffachiisuudhaaf hin hojjedhaa uummanni isheen gaane anaafi garba ta'uu qabdi ani nugusaa akkasidha yaadni inni qabu jechuudha. Kanaaf sana yeroo dheeraa jedhameera mootummaan kun gartee mootummaa Oromoo miti jenne irraa gaaffiin ogeeyyotii fayyaa kaasan kun irrisaa keessi gaaffii bu'uuraa miti irrisaa keessi. Waa'ee mindaa otoo mindaan kafalamee isaanii fi hin dhaabbatu jechuudha hojjette gaafa gaafattu gartee dinagdee dhumti sun akka cabu maaltu tolchee mindaa kanayyuu akka gartee dhabdu wanti tolche maali jiruuf jireenya dhala namaa ka hadheessaa jiru maali gaafa jettee duubatti deebitu duuba isaa lolatu jira lolaaf gartee dinagdee baasutu jira duuba isaa maaltu jira siyaasatu jira duuba isaa maaltu jira sirna badaa hamaa korraaptir ta'e ka chachalaa ka qabeenya uummataa saamee qophaa isaatti dhuunfatee akka barbaade gochaa jirutu jira jechuudha. Garuummoo ogeeyyooti fayyaa ammatti waan isaan kaasanii bare minimum waan gartee irraa gadi xiqqaa ila jiraachuudhuma dadhabnee uummata keenyaaf garba ta'uu barbaanna garba ta'uuf immoo nyaachuudha qabnaa jiraachuudha qabnaa sana dadhabnee sana nuu guutiidha jedhani jechuudha. Gaaffii bu'uuraa miti kun garuummoo gartee gaaffiin bu'uuraa sun akka deebifamuuf karaa bana karaa saaqa. Maaltu gara kanaa geesse hansaanii yoo deebifame warra kaanis hin deebifama. Achi booda maaltu kana fidee dinagdeen eessa deemee waraana rabbade waraanni maaliif dhufe siyaasatu deebifamuu hanqatte badiin waraanatti seenu waan eenyuuti namicha maraataa kanaati jechuudha. Maaliif siyaasa wallaale siyaasa hin beeku jechuudha koloneera waan uummanni barbaadu sana akkatti bulchuu wallaale jechuudha. Uummata kana qabatee silaa biyya ollaa fi biyya alaa kana gartee akka dantaa uummatichi tikfamuuf ka hojjechuudha malee gatii uummata kanaan warra gartee arabaa fi warra kaan gammachiisuudhaaf tattaafate qabeenya uummataa gurgure jechuudha. Waan isaan jedhan tole jedhe inni maal ilaala bakkitti amma jiru irraa bu'uun barbaanne jechuudha. Kunoo garamitti isa geessa gara kufaatii gara salphina waan hamaa isa geessuu jira jechuudha. Gaaffii bu'uuraa deebisuudhaaf sababa ta'uu danda'a. Ammoo ofuma isaatiin yoo ilaalte waan gartee seektariin tokko yookiin immoo gartee dhimmi fayyaa barbaadu gartee nagahummaa isaanii waan mindaa isaanii sana gaafatan garuu immoo gaaffiin isaanii gaaffii haqaati. Dhugaa jechuudha. Namni jiraachuu hin danda'u rakkateera. Kana maaltu sitti fide yoo jette nama beekumsa hin qabne nama siin gadiitu si bulchuu jira jechuudha. Maal jedha beekaan tokko yoo waa ati siyaasa lagattu adabbiin ati qabaattu nama siin gadii akkasi bulchuu gochuu sanaadha jechuudha. Otoo warri amma ogeeyyoonni fayyaa kun siyaasa keessa qooda qabaatanii jiraatanii paarlaamaadhuma keessa baay'inaan jiraatanii namni beekaan hedduun isaa too gartee bakka bu'aa uummataa ta'ee jiraate rakkoo siyaasaa dhalatu gartee battalatti furu jechuudha. Gara waraanaatti waan nama geessu tokkotu hin jiru jechuudha. Wallaalaatu biyya bulcha. Wallaalaatu lolatti seene. Wallaalaatu gartee lammii mataasa humna waraana mataasaatiin akka wal dura dhaabbatee wal fixu gochuu jira jechuudha. Kun eenyu gargaara eenyuyyuu hin gargaaru. Kanaaf maal jechuudha gaaffiin bu'uuraa gaaffii siyaasaati. Sirni ittiin siyaasaan uummatichi hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffatu yoo qabaate dhimma fayyaa, dhimma barnoota, dhimma bishaanii, dhimma waan fedhe, dhimma qonnaa waa hundayyuu sirna sanatu furaa fi deema. Mari'achaa murteeffachaa deemaa jechuudha tartiibaan. Ammoo eenyutu mura nam tokko jechuudha. Waan namni tokko muruu garamitti nama geesse? Gara waraanaatti nama geesse. Sunoo maal nama geesse? Gara barbadaa'uu qabeenyaa barbadaa'uu yookiin du'uu dhumachuu uummataatti nama geesse. Kunoo garamitti nama geesse? Waliigalli hawaasichi akka beela'u, akka of hin dandeenye, akka hiyyoomu gara sanaa geesse jechuudha. Isaan amma waan irraa haasa'aa jiranii
hiyyoomuu sagad aanaa keessa jirru keessaa ol nu baasaa jechuu jiran. Ishee qofaa yoo sirreessanii waa hundi furama jechuu miti jechuu. Bu'uura gaafa jennu maalirraa dhufe hundeensaa bakka kam jira isa jedhu jechuudha. Waan wal fakkaataatu mudate gaafa gartee Daara Salaam turre. Isaan lola dhaabuu barbaadu. Lola immoo ka dhaabuu barbaadanii rakkoo siyaasaa bu'uurarraa furuudhaan otoo hin taane atis dhiisi jedhaniidhuma gartee waan fakkeessaa wayii tokkodha tolchuu barbaadan. Lakkii gaaffiin sabaa kana sirni akkasii tolfamuutu itti jira. Yoo akkasii hin taane rakkinichi hin furamachuma deebinee wal lolla boruusii maaf fakkeessinaa maaf uummata keenya qorba qalbii uummata keenya xabannaa nuti uummata keenya kijibuu hin barbaannu wareegama barbaachisu baasna malee jechuutu ture jechuudha. Gaaffiin ogeeyyooti fayyaa gaafachaa jiran gaaffii sirrii gaaffii haqqaa gaaffii gaafatamuu qabu gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu sanaa jechuudha. Isa rakkoon siyaasaa itti fide kan akka gaarii hubachuun barbaachisaa. Inni kaan abaaboo boonni saba isaaf dungoo ta'ee ammoo wareega kaffaluu jira. Qaamni immoo maqaa abaaboo wabootiin saamicha gaggeessu jira. Kanaaf abaaboo boon akkamitti ilaalaadha? Abaaboo boon akkuma akeekarraa qabu akkuma agartee waraanas leenjisu akkaataatti miseensota isaas barsiisu waan inni dhaabbatee fi kaayyoo qaba akeeka qaba galma qaba. Qaamni sanaa ala bahee hojjetu yakkama. Gartee waan yakka hojjete kana yoo sirna jaarmiyaa keessa jiraate hin gorsita, hin dinninta, hin adabda, wayyeessita. Yoo sirnaa ala bahe garuu inni abaaboo wabooyyuu miti jechuudha. Saamtu. Nama sirna dhablee. Nama akeeka siyaasaa agartee qabu otoo hin taane nama jiruu dhuunfaasaa gaggeeffatu jechuudha. Kan akka gaariitti maqaa abaaboo waboo gaafa gargaaramu akeeka abaaboo waboo qabatee deemu galii abaaboo waboon gaggeessu tarkaanfachiisu hin hojjetu taanaan kanaaf immoo caasaa jiruuni gartee adabaa fi sirna tartiibatti gochuudhaaf gaafa deemamu baqatee achi baha taanaan inni abaaboo waboo ta'uu hin danda'u jechuudha. Namni kaayyoo sana hin qabne akeeka sana hin qabne galma sana hin hordofne maqaa abaaboo waboo qabatee gaafa yakka hojjetu hunda keenyatu irra duuluu danda'utu jira jechuudha. Hunda keenyatu dhaabbadhu jechuudha. Hunda keenyatu saaxiluu qaba. Hunda keenyatu himachuu qaba. Hunda keenyatu kun kaayyoo abaaboo waboo miti waliin jechuu danda'utu nutti jira jechuudha. Malee abaaboo wabooni yakkamaan akkasa keessa jiraatu hin barbaadu hin heeyyamu yoommoo gartee ka jiraatu taate gabaasni immoo dhufte hin adabaa jechuudha. Adabbii sana qaamni baqatoo keessaa bahaa jechuudha. Gaafa sana abaaboo waboo miti. Abaaboo waboon gaafatama ittiin fudhatu jechuudha. Kan akka gaariitti wal hubachiisuun barbaachisaadha. Kana odaa shanan achirraan dhufe jaalbilloon illee waan wal fakkaataa gaafatte natti fakkaata. Qabsoon kun abaaboo waboo gartee qabsoo asiin gahee hanshee immoo qaamonni jaaketa jijjiiratanii gartee ammallee waa butachuu barbaadan jiru laataa'oo waan jettu jechuudha. Kanallee yaadda hundi hin jiru. Maaliif yaadda hundi hin jiru? Silaa waa tuttuqeera. 2018 1991 1974 fincila gartee uummanni gaggeesse akkaataatti butametu jira. 2018 butame jechuudha. Maaf butame? Abbaa isaatu irraa fagoo ture jechuudha. Irraa fagoo qofaa miti sirnaan of hin qopheessine ture jechuudha. Sirnaan of qopheesse uummata keessan turre jechuudha. Sirnaan of qopheesse wal taliigaa of taliigaan turre jechuudha. Laafaa ture. Amma garuu gartee lafarra jira bakkuma sana. Gaafa sirni kun cabee akka barbaade gulufee Oromiyaa keessatti waan dhuunfachuudhaan qabu danda'u dhuunfataan qabataa jechuudha. Namni qilleensarra jiru deeggaraadha ta'a. Waan lafarratti hojjetamaa jiru sana waan gartee qabatamaan uummanni fidu sana waan waraanni qabatamaan lafarratti agarsiisu sana hin deeggaruuf dirqamaa jechuudha. Dhugaa sana reyaalitii sana yoo hin deeggaru taate kijibaadha ta'a qilleensarratti hafaa jechuudha. 2018 lafarra jiraachuu hanqachuun sun namuu waa barbaadee dhabuun sun akka butamee qaamuma nu ajjeesaa ture qaamuma gartee nu saamsisaa ture qaamuma yakka uummata irratti hojjechaa turetu mee isaan mooyyalaata afaan Oromoo dubbatu jechuutu dhufe jechuudha. Amma garuu waan akkasiin waan falmaa jirrullee warma afaan Oromoo dubbatan. Halagaan immoo yoo bakka irraa dhufte inumaayyuu tokkummaa Oromoon itichin jabeessan cimsaa jechuudha. Kana akka gaariitti hubachuu namatti jira. Namni lafarra jiru namni waa qabachuu danda'u waan qilleensarraa hedduu sodaachuu hin qabu. Ammoo isa qilleensarraas namni keenya irratti hojjechuu ni danda'a. Sanas guddifachuu danda'utu jira. Kallattii dhugaadhaan akkuma sila waliin hojjenne qajeelfama dirreerraa fudhachaa kallattii isaan nutti agarsiisan irraan qilleensa kanas qabachaa deemuun barbaachisaa murteessaadha jechuudha. Maafi fayyaa ta'a ulfaadhaa jaalamu galatoomaa. Hayyee galatoon jireenyaa gamachis naadoo.
Tole hajaan hawwii galatoomii qopheessitooti qophii dhangaa galatoomaa fayyaa ta'aa jireenyaan isaa galatoomu hundumti har'a dhufanii yaada dhimma uummata isaanii biyya isaanii irratti yaada ol jijjiiraa turan hundumti keessanuu galatoomaa. Yaaduma xiqqootti dabalachuun barbaade waan amma deemaa jiru kanarratti jaalle hawwii malee gaaffiillee hin qabu. Ilaa wanti amma impaayirri Itoophiyaa keessa jirtu yookaan PP'n itti jirtu kuni walumaa gala gaafa sirriitti ilaalan mallattoo kufaatiiti. PP'n yeroo dheeraadhaaf callumatteetu ajandaa namaa laattii waan garaagaraa gooteetu deemtee burraatti amma garuu keessuma isheettiyyuu rakkoo guddaa uumteetu mallattoo kufaatii irra jirti. Maal jechuudha biyya tokko keessatti dhaabbata fayyaa, dhaabbata qonnaa, dhaabbata barumsaa warra akkas akkasii kun warra bu'uuraa biyya tokko keessatti bakka guddaa qaban. Keessattiyyuu dhaabbati fayyaa jechuun sadarkaa olaanaatti biyya tokko keessatti kan ittiin uummati qaba jedhee eeggatudha jechuudha. Maaliif namni hundumti lafarra deemu, horiin lafarra deemu wallaansa barbaada. Ni dhukkubfataa, haala qilleensaa gaggadheetu jira, waan garaagaraatu deemaa guyyaa guyyaadhaan sa'aatii sa'aatiin sekendiidhaan wallaansa waan barbaaduu fi dhaabbati fayyaa biyya tokko keessatti bakka guddaatti kan ilaalamuu fi hundeen isaallee socho'uu hin dandeenyedha. Biyya tokko keessatti dhaabbati fayyaa baajata dhabee hakiimonni isaa, hojjetooti isaa, manni fayyaa isaa, waliigalli isaa baajata dhabe yookaan miindaa dhabe yookaan gargaarsa dhabe jechuun biyyi sun hin jirtu jechuudha. Ooluun irra hin jiru. Maaliifi namni ni nyaata ni dhugaa, nyaachuu dhuguu qaba, wallaanamuu qaba. Hin wallaanamu taanaan yeroo tokkoof iyyuu turuu hin danda'u jechuudha. Balaa gurguddaatu ta'a, dubartiitu da'a, ijoollee dhukkubfataa, dubartiin da'umsaaf gaafa fudhattu yoo wallaansa doktora biraan arganne mucaa faadhatu du'a jechuudha. Yeroo tokkotti lubbuun lama du'a jechuudha. Kanaaf biyyi uummata ishee wallaanuu hin dandeenyee fi hakiimota ishee gargaaruu hin dandeenye miindaa baasuuf hin dandeenye kufaatii irra jirti jechuudha. Kana qofa immoo miti biyya sana keessatti. Barumsi illee akkas iddoo guddaa qaba. Barumsi barsiisonni waan nyaatan hin qaban, waan dhugan hin qaban. Isaanis darabee marra jiru. Silaa biyyattiin qonnaadhaaf waan garaagaraa hin jiru. Silayyuu magaalaa keessa jirti mootummattiin. Qonnaan baadiyyaa keessa jira. Inni kun silayyuu madaabariyaa uummataaf dhiyeessuun akkas akkasii kun hin jiru. Isaan uummata irraa gibira saamanii waan inni qabu mana isaa gurguranii irraa saamanii ittiin meeshaa bituudha malee. Kana qofa miti. Biyyattii sanatti yeroo gabaabaa keessa milishaan ishee, poolisiin ishee, tiraafik poolisiin ishee, waraanni ishee illee itti duulee mootummaa sana nyaachuuf deema. Maaliif? Miindaa gahaa hin qabu. Miindaa gahaa sababii dhabeef immoo uummata sana saamaa jira. Uummanni sun immoo bor gajaraadhaaf waan qabuun ofirraa rukutuu jalqabaa. Uummanni rakkate beela'e mootummaa isaa nyaataa akkuma jedhan sana galagalee mootummaa sana nyaachuun waan hafu miti jechuudha. Ogeeyyooti fayyaa miindaa isaan nyaatan sila akka kaasaa turan jireenyaan jaallan kabiroonis kaasaa turan doolaara 100 gatii. Biyya tokko keessatti yeroo jireenyi qaala'u nyaati minaanni jireenyi biyya tokko keessatti qaala'u miindaan ol ka'uu qaba. Miindaan ol ka'uu jechuun immoo birriin yookaan sharafni biyya sanaa gadi kufee ol ka'uu jechuu miti madaalamuu qaba. Yoo madaalamuu baate biyyi sun nagaadhaan hin jiraattu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu garuu mootummattii kan ofiin jettee biyya sana bushitu ministeeronni ishee alattiitii mataan nu bowaafatee itti hidhattee wallaanamti. Mee Abiyyi Ahmed mataasaa dheenga dalaalaa takka turkii takka Adaanech Abeebee isa jirti. Ofii isaaniif alatti wallaanamu uummaticha mitiitii ispeeshaalistooti doktoroonni silaati uummata sana wallaanan waan nyaatan hin qabanii jechuudha. Ministeeronnii fi hogganoonni biyyattii sana bushina jedhu warri PP biddeen dhugaa nyaachaa mana fayyaa biyya alaatti wallaanamaa uummaticha abjuudhaanii jiraadhaa hafuuraan jiraadhaa abjuudhaan gara fuulduraatti biddeen hin nyaatu jetteetu biddeen abjuu nama nyaachisaa jirti jechuudha. Mootummaan akkasii immoo biyya tokkorra buluu hin dandeessu. Tole qabeenyi biyya sanaa eessa dhaqe? Gibirri uummata sanarraa saaman eessa dhaqe? Akkuma jaal jireenyaan sila jedhe meeshaa bitaa, diroonii bitaa, magaalaa keessa babbareechaa, dirooniidhaan meeshaanii fi waraanni guyyuu leenjisanii miliitariitti uwwisanii meeshaa ittiin bitanii itti roobsan sun lolatu ollaadhaa dhufe biyya alaatu dhufe biyya sana weerare lakkii uummatichuma ittiin fitu jechuudha. Akka seeraatti biyyi tokko biyya isaa keessatti lola keessoo keessatti xiyyaara kaafatee diroonii alaati biliyaardiidhaan bitee uummata isaa ittiin fitu ture. Gatiin rasaasa tokko jedhe jaal jireenyaan gatiin rasaasa diroonii tokko jedhe. Eddii gatiin rasaasa diroonii tokko kana bitate gatiin diroonii tokko doktorota kana ji'a tokko lama gargaaruu danda'a jechuudha. Isa iyyuu doktoroonni Itoophiyaa keessa jiran uummata impaayera Itoophiyaa sana wajjin kan wal gitan miti. Biyya tokko keessatti uummata 15 nama 16 doktorri tokko jira. Biyya sana keessatti doktorri tokko nama 500 600 iyyuu hin gahu. Kana hojjechuu dadhabde hojii manaa guddaa argatte isinii galee. Kun hundumtuu fincillee amma ka'e kun kan dhaabbatu miti kan mootummattii sana yookaan murna maafiyaa sana liqimsu malee. Kan nama dhibu murni maafiyaa kun biyyooti ollaa jiran hundumtuu weeraranii
biyya sana qabatanii jiru irra guddaa kibbi Sudaan weerartee qabattee jirti. Sudaan kaabaa weerartee qabattee jirti. Eritiriyaan weerartee qabattee jirti. Jibuutiin illee barbaade meeshaatti darbatti. Xiyyaaraan. Biyyi sun weeraramteetu raayyaa ittisa biyyaa qabna jetteetu ittiin uummata ishee fixaa oolti jechuudha. Biliyaardiidhaanii meeshaa waraanaa bittee uummata ishee saamtee ittiin mana uummata ishee irratti gubdee uummata ishee nyaataa jirti jechuudha. Warri kun eessa boriin isaanii eessa dhaquuf deemu? Uummatuma sanaan nyaatamuuf deemu jechuudha. Takkaa lolli alaa dhufee diinni alaa dhufee impaayiratii sana weerare tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef. Tole furmaati isaa hoo maali? Furmaati isaa mootummaadha kan ofiin jettee maafiyaa biyya sana tumaa jirtu ofirraa kaasuudha. Keessattuu uummati Oromoo. Uummati Oromoo Oromiyaanis tokko, Oromoonis tokko. Waliigalee roorroo uummata Oromoo irra bara baraan ka'aa jiru kan roorroo uummata Oromoo fixaa jiru kana bara Minilikii kaasee hamma har'aatti uummata Oromoo fixaa jiru kan ofirraa kaasuudhaaf wanti isa barbaachisu waan sadii. Tokko Oromoo ta'uu